magaalaa Makkaa guyyaa dhufanitti akka hangawaa ol aanaatti hubatamanii turan. Guyyaa sanitti namichi baadiyyaa tokko isaanitti siquudhaan hollachaa akkana jeeni: yaa ergamaa Rabbii, islaamummaa na barsiisi. Nabiyyiinis namticha akka tasgabbaa'u seenaa jireenya isaanii gadadoon guutame yaadachiisan. Obboleessa koo tasgabbaawi, ani mootii muti, gabroonfataasii miti, ani ollaa kee hambara duri. Jechoota kanaan gad of qabanii madaallii namummaa sadarkaa namni biraa hin gayan. Guyyuma sanitti gaafa hijiraa goda keessatti kan wajjin ture hiriyaa isaanii Abuubakr Siddiq abbaa isaa dullacha kan miilaan deemuu hin dandeenye duydatti baadhateeti iddoo nabiyyiin jiranitti fide. Yeroo sanitti nabiyyiin akki jedhan: yaa Abuubakri, abbaa kee jaarsa maaliif dararta? Ani gama isaa dhaquu hin dandayu. Biyyoonni hedduun fedhinnaadhaan eegumsa nabiyyii jalatti galaniiru. Hoggansi isaanii Arabiyaa hundarraa tamsa'ee nabiyyiin waan fedhan raawwachuuf aangoo guutuu qabaniis ilaalcha sirrii isaan qaban homtuu hin jijjiirre. Nabiyyiin waan tokkollee irratti akka aangoo hin qabne ibsan. Kan isaan hubachiisaa turan waan hunda kan to'atu Rabbi qofa akka ta'edha. Dabree ta'us yeroon nabiyyiin qabeenya baay'ee itti argatan tureera. Daldaltoonni gaalaan magaalaa Madiinaa qabeenyaan yeroo itti dhiphisaniis ni ture. haa ta'u malee nabiyyiin sallallahu alayhi wasallam qabeenya isaanii hunda miskiinotaaf hiruudhaan jireenya isaanii baramaa deegaan itti fufaa turan. Isaanis kan jedhan: ani yoo warqii gaara Uhuudiin qixxaatu qabaadhallee guyyaa 3 caalaa of harkatti hin tursiisu. hanga liqiin narra jirtu narraa kafalamtuu malee. Mana nabiyyii keessatti ibiddi nyaatni ittiin bilcheeffamu osoo hin qabsiifamin guyyoonni baay'een dabruun waan baratamee ture. yeroo baay'ee nabiyyiin sallallahu alayhi wasallam qarrafan garaa agabuudha. guyyaa tokko Umar gara mana nabiyyichaatti sallallahu alayhi wasallam kan rabbiin eeybiseetti dhufan. duuba manicha daawwatee manichi immoo yeroo san keessatti mana duwwaa tahuu kan humaatu hin qabne ture. wanti yeroo san keessatti mana san keessa jiru firaasha baala mukaatimiratiin kakashame qofa. nabiyyichi immoo firaasha san gubbaa ciisaa turan. qaama nabiyyichaa irrattis baalli goggogaan irra ciisaa turan. sun sumuda mataa isaa uumeeti mul'atee ture. manuma keessatti moggaa gama tokkootiin ficaa garbuutu jira. ficaa sanitti aanee ammaas baaldii yookiin okkotee bishaaniitu jira. wantoota kana malee wanti biraa tokkollee mana san keessa hin turre. qabeenyi ergamaa yeroo saniif qabaachaa turan hanguma dubbatame kana qofa ture. yeroo san keessatti warri Arabiyaa hundi yeroo sanitti nabiyyicha jalatti bulaati turan. Umar haala kana hunda yeroo argetti hafuura dheeraa hafuursee garuu imimmaan dhoofachuu hin dandeenye. imimmaan gannan naqutti seene. yeroo kana nabiyyichi akkana jechuudhaan Umar gaafatan: yaa Umar, maaliif bocha? maal taate jaaniini? deebisaan Umar kanneen immoo: yaa ergamaa Rabbii, maaliif hin boonye? bar mootonni Ruumii fi Iraan qananii ajaa'ibaa keessa jiranii kan rasuulli keenya asii firaasha baala timiraatiin takashame gubbaa ciisan kana jechuu ture. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kara Umar jirutti fuula achi deebisanii tikkazaaniini: yaa Umar, qeesarii fi mootichi Iraan Kisra kanneen addunyaa tanarratti qananiyaa jiran kana baanteeti nuti qananii akhiraan qabdu nuuf gayaadha. erga jedhan booda kanumaa wajjin wal qabsiisanii akkana ja'an: mee addunyaan tun anaaf maal goote? walitti dhufeenya ani addunyaa tanaa wajjin qabu akka waan nama waqtii bonaatiin imaltuu deemuuti. gaaddisa mukaa jala ciisaa hoggaa dammaqu ammaas ka'ee amna isaa itti fufuuti. isaan nabiyyichi sallallahu alayhi wasallam hiikkaan jiruu addunyaatiif kennan hiikkaa sirrii kan haftee hin qabneedha. haalli jiruu fi jireenya isaaniitiis hordoftoota isaaniitiin fakkeenya dorgomaa hin qabneedha. duroomuu fi miskiinaa irrattis hiyyoomuu irrattis jabaachuu fi laaffachuu irrattillee nabiyyiin gaafa akhiraman dirhaama yookiin diinaara tokkollee hin qaban. gabraa fi hoolaa tokkollee hin dhiifne. wanti isaanirra hafe yoo jiraate gaangee adii takka habalee fi lafa xiqqoo fadaa keessatti namni kenneef qofa. jechuunis gaafa akhiraman san qabeenya tokkollee of duubatti hin dhiifne jechuudha. daranuu ammaas gaafa lubbuun jiran sanuu tarii gaafaan ani du'e hawaasni muslimaa warra kootiif kennaa adda addaa kaniin ani hin fudhatin je'ee dhowwaa behe yoo kannaniif warri kiyyani fudhatanii waan ja'uutu nabiyyicha yaaddeessaa ture. fakkeenyi asii olitti dubbanne kunneen wanti isaan agarsiisan yoo jiraate namichi hin baratin kan hawaasa qaroomaa hin qabne jidduutti dhalate kun duriis har'aas boruus
hangam takka hoogganaa yookiin duree dhugaa akka ta'edha. Nabiyyichi sallallahu alaihi wasallam nama qabeenyaa fi leccalloof dantaa takkallee hin qabnee miti. Bashannana mijataa fi mootoma qabaachuufis nama haajamuu miti. Tokkichummaa Rabbii tawhidatti amansiisuuf gaafa qabsaawaa turan sanuu qabeenyaa fi sadoon addunyaa tanaa takkaa isaan hin sobne. Isaan waan kanaa mannaa nagaya humaa hin qabneetu isaaniif caala ture. Aayishaan akka dubbattetti ansaarota yookiin gargaartota nabiyyichaa keessaa namittiin takka isii daawwatteeti turte. Duuba firaashaa yaadabe kan nabiyyichi irra ciisan hammaramee mana keessatti moggaa tokkorra kaayamee jiru yommuu argitetti fiigaa gara mana isiitti deebiteeti. Yeroo dhuma sanitti firaasha mijaawaa fi bareedaa ta'e kan jibrii bareedaadhaan takashame fiddee dhufte. Turtii waa xiqqoon booda nabiyyichi sallallahu alaihi wasallam firaashni isii sun firaasha bareedaadhaan jijjiiramuusaa arganiiti firaasha bareedaa fi mijaawaa kana akka hin barbaanne ibsan. Ergasii akkana jechuudhaan Aayishatti dubbatan, yaa Aayishaa, firaasha kana abbaa isaatiif deebisi. Rabbi irraa osoo barbaadee ture Rabbiin gaarreen ziqaya warqii fi meetaaleen to'annaa kiyya jala oolanii naa wajjiin akka waa helaatti akka tarkaanfatan gochuu numa dandayaa bar. Fakkeenyi tokkichaan kun qoftinuu nabiyyichi addunyaa tanaaf gatii tokkollee kennuu akka hin ta'in sirritti mirkaneessa. Dabalataan ammoo amaloota hin baratamin kanaan maletti wanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baay'ee itti faarfaman yookiin itti dinqisiifaman inni guddaan tokko jaalala isaan ummataaf qabanidha. Kunis akkanatti Quraana keessatti dubbatame. Ergamaan isinirraa ta'e isinitti dhufe kan rakkoo teessan iyyaafatuu ja'a suuraa Toybaa keessatti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.